Ilaa sheeka godha dhaggeeffadhu. Waan maqaa 99 waan maqaa dhibbaadhaatti deebine sisan. Ishi allaan maqaa 99 qaba inni allaan kuni maqaa isa inni ofitti moggaaseedha moo inni 98 namatu itti moggaasee si Kuni gaafii biraati jalqabaa an Allah jedhee uf beekseera ka jette san sii gale musiin galle. Naa gale yookaan naaf hin galle. Naan galle inni kun yoo addan baafanne ka kun Allah kun sitti mul'atu jira dubbismee yeroo jalqaba dubbismee an Allah hadha ka jiru kan dubbismee. Ani Allaadha inni jedhee dubbataa jiru kun Allaadhuma. Allah tu dubbata ka eenyu dubbatare kan biraa an Allah jedha an awwal yoo jedha awwalitti dubbatu jira ani Farhaan jennaan Farhaan dubbatu ani Isaayyaas yoo jette situ dubbatu jira an Allah jennaan Allah dubbatu jira eenyu dubbatare kan biraa maal ta'e Galatoom maqaan Allah meeqa kun gaafii biraa kun sii galee yaa Rabbi abbo maqaa biraa hin qabu miti Allaadhaan ala maqaa biraa qaba yoo hin qabu ta'e naa galee reensi irraa bu'a gaafiin dura sii galee jira gaafiin dura sii deebi'ee waan itti gaafatte sun kuni Allah maqaa meeqa qaba itti deebine sasan sii galee jira inni kun Ishi allaamti inni amma kana dubbataa jiru sunatu maqaa 99 qabaan jedhaa jira. Gaafii lammaffaati kun. Lammaffaan adeebisi. Okay tamam. Allah subhanahu wa ta'ala maqaa hedduu qaba. Ayyee maqaa isa kanas isa tokko moggaase isa 98 afaan isa tokko moggaase. Eewa maqaan kiyya kana jedhee rabbi tuuf hime Quraana keessatti. Isuma tokko moggaase 99 gansa. 99 qofaa miti bar maqaa dhibba lakkaa'ameen uumamaan maqaan rabbiidha subhaanahu wa ta'ala 99 bar kamindaa irratti argatanii yoo sitti dalaydee jettee ka rabbiin Muhammad alayhi salaatu wassalaam mindaa guddaa qabaa jannata nama seensisaa jedhanii dubbatan malee maqaan 99 qofaa miti. Ayyee mee allaan an 99 maqaa 99 hin qabaa jedhee iddoon itti dubbate naafiti. Yaa gurbaa bismillah aleek nabi Muhammad alayhi salaatu maqaa 99 rabbiin maqaa 99 qofan qabu siin jechuu jira. Ishi maqaa 100 waa qabaatu 200 waa qabaatuuti ani maqaa 200 300 hin qabaa jedhee iddoon itti dubbate naaf kenna. Maqaa waa tole kenniif ibnu walillahi al-asmaa'ul husnaa ka jedhu. ايش استاذ بجالي Ibbaaf 80 dha rabbaan caalii maqaa 80 qaba Allaani dha. لا سورة عرفات رباب سدتما جمال ربي نغس كبن جنيسان. ايش اوكي مكان اما استاذني كيان نيسان سيباسن كنا قرآن سورة تربفا سورة عرف آيات ربافي سدتما ركن جرو فنوچو داي ربي مقوتا هدو قباتو إسا موتو كانين دبتت ننجرو يجر ربي في مقالي غاريتو جرو جده الشيطان إسا كدا ورا مقالي إسا جلسانيس Lisa waan dalagaa turan fuulduratti mindeeffamuu jedheetiin dubbate. Eenyu kan dubbataaru kana ibinu? Isuma kan rabbitu dubbatu jira bar. Rabbumatu rabbiif maqaalee hedduutu jira jedhee dubbata? Jalqaba irratti kun wanti jechuu jiru rabbi maqoota hedduu qabaatu isaa mootu Quraana keessa arguutti jirra miti? Lakki rabbumatu rabbi maqaalee hedduu qaba jedhee dubbataa jira asirratti. Yaa Rabbi Allah. Rabbitu rabbitti dubbata jechuudha. لا ربي تربي دبته تيمتي ربي النبي محمد دبته جرا جچودا قران نبي محمد رب فهمي ربي تيو نبي محمد صلى الله عليه وسلم دبته جرا جرا استاذ ديبتني السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام كان تاني فهمي اكسي سي كونو سي كان نمي تيرم مقوتا غغاري الله سبحانه وتعالى ان قبا كجد oho maqoota gaggaariin qabaa jedha malee kun ikko maqaa 200 maqaa 300 qabaa kan jedhu miti bar. Maqaa 300 siin jenne moo nuti maqaan rabbiidhaa daangaan qabu siin jechuu jirra bar nabi Muhammad alayhi salaatu wasallam maqaan rabbiidhaa daangaan qabu jedhan daangaan qabu maqoota daangaan qabu daaree amma iddoo siin naafiddan kun laa kuni bar maqoota gaggaarii rabbiin subhaanahu wa ta'ala qabaa siin jenne maqoota gaggaarii jechuun kun akka walii galateetti kan nabi Muhammad jedha namu siyaa kenni nuti warra ragaan deemu Inna geessa Isaayyaas? Dhagaan jira. Okay, siyaa kenni nu siin jechuu jira bar isaa maqoota baay'ee rabbiin subhaanahu wa ta'ala qaba nabi Muhammad alayhi salaatu wasallam lakkaameetuun dhumatuu jedhanii dubbatanii jiran. Kan rabbiin kophatti beeku jira kan namoota gaggaarii isaanii barsiisee jira nabi Muhammad alayhi salaatu wasallam akka jedhanii dubbatanii jiran maqoota baay'ee qaba rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Namatu itti moggaase moo isa toof itti moggaase maqoota baay'ee kan?
Rabbi tuuf moggaase maan namni ati humna kam qabdaa itti moggaasa ati maal kiristaanum seetamu ka waaqayyo jennee waaqatti waggaamnu maqaa uumamaa fuunee maqaa waaqa. Maqaa baay'ee isa rabbii moggaase sanasti naaf himime. Baay'ee jira quraana keessa fakkeenya jalqaba suuraa jalqabaadha yoo dhaqxe bismillaahi arrahmaan irrahiim Allah arrahmaan arrahiim jedha kun maqaa sadii asiyyuu argachuu dandeessa as-samii' al-basiir jedha. Hedduu jira kun maqaan Allaahidha bakka tokko lama miti quraana keessattuu gara 150 oltu jira. Maqaa 150 ol kan qabu kun Allaasa arshiirra jiru Allaasa mana kaabaati. Manni kaabaa kan manni kaabaa si nyaatu manni kaabaa Allaahin mana keessa hin jiru si arshii ke arshiirra illee hin jiru arshii ol jira malee arshiin uumamaadha beek asii ol jira malee arshii Allaahin kaabaa kaminni si Allah mana kaabaa keessa hin jiru. Eenyutu akka jedhe sitti hime eessa fuute mana kaabaa keessa hin jira ka jedhu mee ragaa naa kenna. Ragaa naa kennedha kun Allah mana kaabaa mana rabbiin jettanii isin kaabaadhaan. Maal mana waaqayyo hogguu jedhamu macaafa keessatti mana waaqayyo jechuun waaqayyo keessa gala jechuudha moo nagaa qabdan fayyaan kan kee. Manni akka macaafaatti mana waaqayyo jechuun namuma keessa namaadha manni waaqayyo. Anamma mana waaqayyo ka jedhu ka saba maka Yerusaalem jiru siin jechuu jira. Mana waaqayyo jedha Yesuus Kiristoos mana abbaa koo keessa taa'u nanarraa akka jiru beektanii jedha. Mana abbaa koo keessa taa'u ka jedhe maas keessa taa'u. Mana kaabaa sana keessa jira moo hin jiru rabbi? Lakki hin jiru achi keessa jira uumama keessa hin jiru rabbiin. Mana Allaahidha kan jedhamu mana Allaahi wagguu jedhamu kabajaadha. Fakkeenyaaf amma samiin kun ka eenyuti ka Allaahiti. Allaahin samiin ka Allaahiti dachiin kun ka eenyuti ka Allaahiti. Rabbiin quraana keessa akka jedha dachiin ka eenyuti jedha ka Allaahati. Samiin ka eenyuti ka Allaahati. Ka Allaahiti jechuudha Allaahitu uume jechuudha malee rabbiin achi keessa samii keessa jira jechuudha miti. Rabbiin waan uume keessa hin taa'u. Akka isin yaaddan sanii miti rabbiin gad bu'ee dachii keessa deeman jennu. Rabbiin dachii kanarra hin jiru. Rakki dachii kanarra hin jiru si maal taate dachiin waan xiqqoodha barkuni rabbiin dhiisiiti ati kaabaa sin jiru jechuudha walitti dhiyaatu rabbiin waa hundaa ol jira uumama hundaa ol. Mana kaabaa sin jiru jechuudha. Rabbiin lafarra hin jiru si beekumsa isaati waa hunda beeka malee rabbiin lafarra hin jiru zaata isaatiin waa hundaa ol jira. Dachiin waan xiqqoodha bara ji'a biratti waan xiqqoodha urjii biratti waan xiqqoodha urjii baay'eetu jira barkuni galaaksiin kun akkana jechuun kan duuba. Namni ofumaa dhaqee dhungataa jechuudha. Namni ofumaa dhaqee itti naannee dhungata jechuudha mukicha dhagicha. Maal ati waan dhungatuudha haasa'u jirta moose waan amma haasa'u waan wal keessa noofiin ati akka baraataadhaan haasa'in kaadhe. Takka waan Allah haasa'u takka waan dhakaa haasa'u waan sanii yoo haasa'u barbaada akka daa'imaan haasa'in ati nama guddaa rami tokko areedan qabdu mooti. Wal keessa noofiin dubbii akka waan naadhaa akka nama jibbisiisu sii galtee amma gaafii sii irraa fuudhu jira. Ani ko waama seeraan si gaafadhee bara. Waan si seeraan gaafadhu baate takka waan Allah duratti amma dhaggeeffadhu kaate duratti wagguun waan masiicha si gaafadhu ati dhayxee waan Nabii Muhammad haasaatu. Amma immoo Allahan dachiirra jiraanaan jette hin jiru siin jedhe. Amma immoo waan dhakaadhaa haasofta deebiteeti. Wal keessa noofiin wal keessa lallaaqeen akka maraattuudhaan haasa'in waan tokko kana fixadhee jedhiitii sana haasawaat hin deemi tokko tokkoon akkasitti haasawaa deemi. Bakka haasa'ii bakka singaa. Gaafadhu rakkoon qabu waan dhakaallee gaafadhu waan kaanillee gaafadhu gaafirra rakkoon qabnu beeki. Garuu ammoo tokkoon gaafachaa deemi waan Allah yoo geessite waan dhakichaa waan manichaa waan namichaa waan amma waa'ee dhagaa'u dhiisii waan sheettichaa gara dhiisii gaafii ijoo tokkoon si gaafadha gaafii ijoo tokkoon si gaafadha Iyesuus nabiyyii ta'uu isaa hin amantaa miti? Nabiyyii ta'uu isaa ni amana nabiyyii guddaa nabiyyii wanti inni dubbatu dhugaa ta'uu isaa hin fudhatta. Dhugaa akka ta'e ni fudhadha dirqama waan rabbiin natti hime. Dubbadhu si. Wanta inni jedhu hunduma isaanii fudhatta. Waan inni jedhe maal waan Allah natti hime waan rabbiin inni akkana jedhee jira jedhee natti hime guutumaa mana dhugaadha jedhee. Dubbatu mosi sagaleen ana bira moo isa bira ijoo? No, isa bira. Dubbatu moo maal dubbadhu haasatti si harkaa badde moo si harkaa jecceemoo nuti ka itti amannu quraana keessatti waan rabbiin nutti hime Ciisaan akkana jedhe Yesuus ka isin jettaniin Ciisaan akkana jedhe waan jedhu guutuutti itti amanna. Waan Maatewosii fi Luuqaasii fi Phaawulos fa'aa jedhan ammoo san ammoo akkuma seenaatti isiniif taasisu. So waan keenyaadha miti waan nu ilaallatuudha miti sun.